Ayoleo. Tole abbaa gadaa baga geessan. Waa'ee baga geessan. Mee akkam irreechi bara kanaa maal fakkaata keessattuu Finfinnee irraa kaanu? Irreessi bara kanaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ummanni Oromoo kallattii mara jiru gara magaala guddoo magaala Afrikaa magaala Itoophiyaa magaala Oromiyaa Finfinneetti dimbiliqee magaalota naannoo jiru sirritti guutee miidhagsee kan oole hoggattoota milkaa'ina gaariidha milkaa'ina dhala namaa gammachiisu kan kalee Finfinnee irratti milkaa'ina cimaadha miidhaginni akkaataan itti geggeeffame akkaataan itti milkaa'ame baay'ee kan nama gammachiisu amma immoo barii obboroo kaanee waadhannee wiirtuu siyaasa sirna gadaa waajjira gadaa tuulamaatii kaanee waadhannee yeroo ammaa kana barii barraaqaa kana gara wiirtuu siyaasa sirna gadaa hora harsadiititti imalaa jirra akkuma beekamu ummanni keenya eega yeroo galmaa baaneeti daandii gamaa gamanaa dhiisee guutee waadhatee gara malkaa hora harsadiititti imalaa jira baay'ee kan nama gammachiisu guddinni irreessaa as keessatti hoggattoo laallu bara baraan kan ol ida'amaa deemu ta'uusaa baay'ee kan gammachuu qabu kanaafuu ummanni Oromoo marti gammachuu keessan galfatuudha kaas dhuftan gammachuu keessan galfatuudha kan kaleessarraa kaasee haga har'aatitti as jirtan galanni isin galfattan waaqaa lafa haa ga'u amma gara malkaa hora harsadiititti imalaa jirra imala nagaan waa ta'u jenna. Ulfaadhaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sirni irreeffannaa sirni imalaa gara horaatti yeroo ammaa kanatti dhufeetti kan jiru abbootiin gadaa mijuu isaanii eegee bifataniin boodatti amma gara horaatti imalaa kan jiranii daqiiqaawwan muraasa booda hora harsadee kan geenyu ta'a achiis sirni irreeffannaa kan geggeeffamu ta'a OBN sagaleen uummataa kanuma tamsaasa kallattiitiin kan simbiraan ga'u ta'a nu hordofa. Ijaan gollachuu eegde ayoleo. Medan balak aci bayi ganati bil be. Rafata ya mareho. Ya mareho. Mareho. Ali sawarra ya mareho. Muudhaaf imala taasifamaa jirudha kan daawwachaa jirtan daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network kallattiidhaan isin biraan qaqqabsiisaadha kan jiru yeroo ammaa keessatti sochiin taasifamaa jiru keessattuu imalli gara hora harsadeetti taasifamaa jiru maal akka fakkaatu ilaalaa jirra akkasumas yaada abbaa gadaa goobana hoolaa kan isaan haasa'an dhaggeeffannee turre gammachuu qaban keessattuu immoo horri Finfinnee of kaltiidhaan xumuramu akkasumas immoo waggaan dabalaa dhufu ayyaana irreechaa kabajni isaa guddachaa akka jiru agarsiisuudhaan wanti isaan kaasan gammachuu isaan qaban kan isaan dubbatanii ammas imallee gara horaatti dhiyaachaa akka jiru kan agarre akkasumas immoo fuuteejii yookaan immoo dirooniidhaan suurota argaa jirru namni bal'aan gara horaatti imala akka jiru kan agarsiisudha hedduu miidhagaa fi hawwataadha imalli jiru akkasumas immoo waahillan keenya afaan garaagaraatiin Egaa keessumaayyuu magaalaa Bishooftutti guyyaa har'aa gara hora harsadeettidha kan imalamaatii jiru jechuudha. Abbootiin gadaas akkasumas immoo abbaan malkaamuu dursanii akka isaan eebbisaa turanis daawwattoonni keenya kan isaan daawwachaa turaniitii jiran jechuudha. Egaa abbaan gadaas immoo akkatuma kaaste wannoonni isaan kaasaa turanii jira jechuudha. Waggaarraa waggaatti hangi namoota dhufanii fi sana qofa immoo miti akkaataa hawaasni irreecha itti hubachaa dhufellee caalaatti guddachaa jiraachuusaadha kan isaan kaasaniitii jiran jechuudha. Magaalaan Bishooftuu immoo daandiin bal'achuunsaa keessattuu miidhagina hawaasni baay'inaan iddoo duraanii gaafa gadi dhufu daandiin itti hiphachuun bal'inaan mul'ata ture har'a garuu wanti nuti argaatii jirru daandiin bal'achuunsaallee hawaasni ergaan takka waliin akka inni bobba'u waliin akka inni bareeduuf illee qooda mataa isaa taphateeti kan inni jiru nutis immoo akkuma kaaste dirooniidhaan suuraa fudhatamedha yookiin immoo viidiyoo fudhatame bal'inaan laallee bifa namatti toluudhaan asuma teenye kan nuti gammadaati turre jechuudha. Egaa keessumaayyuu gara haraatti yoo siqanii gara horsadeetti gaafa siqanii wal dhiibbii maal kun akka mul'anneef illee
ammas kan isaan kaasaati turanii egaa keessumaayyuu of eeggannoo taasifamu akka qabu kaleessa hinga darraa kaasuudhaan jala bultiirraa akka dhaamsaatti kan kaafamaa ture namni kamuu toora isaa eeggatee irreeffannaa kanatti akka inni dhaquuti qabudha kan kaafamaati ture kunis kan inni ta'uu fi namni kamiyyuu miidhaa tokko malee daddarbannaa tokko malee meeshaan tokko osoo hin badiin namni kamiyyuu suutaan irreeffate akka inni deebi'uu danda'udha kan kaafameeti jiru sababiin isaas haroon irratti irreeffatamus bal'aadha qeen oromoon qabus bal'aadha waan ta'eef wanti hundisaayyuu ni ga'a egaa keessumaa irreecha kana wanti adda taasisu keessaati Oromoon goolee arfan irraati kan inni walitti dhufu jechuudha. Kan baranaa immoo kan adda taasisu egaa yuuniskoottis galmeessuuf jecha iddoo garaagaraa irraati bakka kana qofa osoo hin taane yookiin immoo naannoo Oromiyaa fi biyya Itoophiyaa keessaa qofa osoo hin taane egaa tole kabajamtoota hordoftoota keenyaa itti aansuudhaan immoo Harar sadii irraati abbootiin gadaa waan nuun jedhan qabu san daawwannee walitti deebina. Sera alange luba abiyo sera famana bai abiyo biyo biyo ana watu to ayole hayal masa mareo mareo re jarra fate ayole
Dabarsi gaanu.